السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوبي كينيا جلت ترجمتن هندي كيسانو. إجا نجرب بسني هاتو سنين جدا مال نجا قمنا متي سلس وان سوشيال ميديا ردي ماجرو هندي كيسانو أرجع جرتو. أتو كان إجولة سود ربياتي في بونيو أمس وان هارادان وان قلبي نماج أبسو وان إرجع قد موجل كبي وجا شهالتو هرّا قريبا هوجل كبي جودا. waan godina jimmaa aanaa limmuu keessatti ta'aa jiru viidiyoo kaleessa gadi lakkifame tokko argeetin hedduu tokko akka nama tokkootti akka nama dhalataa jimmaa tokkootti immoo ofittiin gaddi viidiyoon kun gadi bahuunsaa garuu waan gaarii baay'ee namaadha garuu ilaalcha dogongoraatiin fudhataa jira jechuudha viidiyoo kan ilaalcha dogongoraatiin akkasiin hin fudhanneef waggaa baay'eetiin itti taasifamaa turre jimmaan oromiyaa hunda keessa rakkoo hamaa keessa kan jirtu ta'uusii waggaa tokkoon dura dubbachuun jalqabeen akka kooti oromiyaa hunda keessa kan gabrummaa hamaa jala jiru uummanni rakkoosaa kana hubachuuf hin dandeenye akka wallaggaaf gujii kanatti maaliif mootummaan kun kan jimmaati uummanni jimmaa mootummaa wajjiniin jiraa malee uummanni kun gidiraa hamaa keessa gabrummaan caalle ijoolleen akka zabana mootummaa Haayila Sillaaseetiif dargiitti gadi baafamanii rashanamuu jalqabamuun har'aa miti jimmaan keessatti bakka hundatti yoo mootummaa kana hin deeggarre dhibbaan dhibbatti ajjeefamta yookiin biyyarraa ari'atamta jimmaan keessa jiraachuu hin dandeessu jennee dubbannee ture kan kana godhu ummata otoo hin taane kaadiroota garaadhaaf bitamanii zabana mallasaatis zabana Haayila Maariyaam biyya bulchuus zabana dargiitis kaabinoota warra garaadhaaf hamma mootummaan dhufuuf harree ta'anii mootummaa jiraatan yoo namni jara morme ajjeesisu inni baranaa raajii ta'e garuu biyya abbaa jifaar biyya hammataa biyya sabaaf sadammoonni hariin keessatti jiraatu keessatti kun ta'uun baay'ee tokko nagaddisiise ofin jibbe garuu warri sooshaal miidiyaa kanarratti waan kana akkan taanetti fudhatanii ummanni jimmaa gara jabeenya ummata akkana garaa jabaatu jimmaan keessatti hin taane oromiyaa keessatti ta'e oromiyaa hundi keessatti ta'aara wanti kun jimmaan keessatti viidiyoon isaa gabbahee mul'ate wanti immoo viidiyoodhaan ala wanti mana hidhaa keessatti ummata irra gahaa jiru dheengadduma limmuu keessatti nama 4 ummata mana hidhaa keessa jiru biratti finyoodhaan hudhanii kan ajjeesan nama 4 fayyaatu jira kan mana hidhaa keessatti kolaafame achuma mana hidhaa keessatti kun mana hidhaa keessatti wanti ta'aa jiru jimmaan oromoo kutaa 11 keessaa kan dhibbaan dhibbatti gabrummaa hamaa jala jiru yaa ummata oromoo hubadhaa Abiyyi Ahmad jimmatti dhalate malee jimmaaf wanti inni ta'e hin jiru wanti ummanni jimmaa isa deeggaruuf hin jiru akkuma oromoo kutaa biraa gabrummaa jala jira qeerroon isa mormite jimmaan kutaa hunda keessaa kan baqatee finfinnee dhokatee jiraata kan biyyaa bahee jira akkamitti ilaaltu sin akkamitti wanta gocha sukkanneessaa kaleessa jimmaan keessatti ta'ee viidiyoon gabbee kana ummanni jimmaa gara jabeenya ummata jimmaa akkana jettanii dubbachuu hin ta'u kunoo nuti mormaa jirra utuu morminu dubbataa turre Abiyyi jimmaan bakka bu'u abbaan barbaadde kaadiroonni kutaa hunda keessa Harargee keessaa Wallaggaan eddeedheen gadda Amaanu'eel Wondimmuu itti rashanametti kaadiroota akka waan ummata bakka buuteetti gabbaatee mootummaa kana faarsitu hedduu jirti kun Wallaggii mootummaa kanaa wajjin jira jechuu miti ummanni Wallaggaa ummanni yookiin Harargeedhaa mootummaa kana deeggara jechuu miti kaadirootatu dirqiidhaan wanti kaleessa jimmaan keessatti ta'e ummata oromoo jimmaa bakka hin bu'u warri kaleessa jimmaan keessatti ta'e ummata nagaadhaan jiraatu ajjeesanii baadiyyaatti ajjeesanii magaalaa eddee qubattoonni amaaraadhaa jiraatanu jara gammachiisuudhaaf kara magaalaatti fidanii ummata gaditti yaasanii dirqiidhaan ummata kaan ilaalchisaa warra immoo ajjeefamuu oromoo gammadu karaarra akka maal sareenuu yoo kabaja qabdi yoo duute kabajaan gatamti akka sareetti karaarra harkisiisaa shanee leeba oromoon yoo du'e yoo hammam siyaasaan gargar ta'e shanee leebaa jedhee ilmasaa ajjeefame karaarra hin harkisu yoo diina warra duraanuu nu jibbu du'a keenyatti gammadu warra qubattoota achi keessaa ta'e malee oromoon akkasitti walitti gammadu hin jiru dhibbaan dhibbattee sitti hima kaadiroonni har'a achi keessatti kana godhaatan yeroo keessan eeggadha hin darba wanti kun isinitti himne bara
hindarba mootummaan akkuma Haayila Maariyaam kufe akkuma Mallas kufe akkuma Dargiin kufe hundinuu hinuma kufa isinis seenaa jalaa bahuu hin dandeessanu akka ergasii dhoksaatti waa goonee ganna jechuun hin danda'amu yeroo teknooloojiin gurguddate kanatti wajiin keessan addunyaatti saaxilamuuf ta'a nutis isin saaxilla iccitii keessan gadi isin jalaa baafna hinuma kuftu ummata Jimmaa mootummaan kun Jimmaan keessaa dhalate nu deeggara jettanii doorsiftanii sodaachiftanii harka kennachiifna jechuun manaama ummanni Jimmaa akkuma Oromoo kaanii gabrummaa jala jira mootummaa kanaan kokkee wal qabee rasaasaan doorsifameetuma ajjeefamaa akkuma nama kutaa biraatti rashanamaa jira ragaadhaan argaa jirtu wanti Jimma qobaatti bilisoome hin jiru warri dhugaadhaan mootummaa kana mormanu kaadiree hin taane ajjeefamaa jiru biyyarra ari'atamaa jiru dhibbaan dhibbat garaan nu gubatee jira waan kanaan akka waan ummata Jimmaa bakka buuti akka waan nuti mootummaa kana deeggaruutti ummanni Jimmaa fudhattanii ummanni kun yoom akkana ta'a jettanii warri sooshaal miidiyaa irra deemtan ummata kana kabaja qabaadhaa fi ummata dararaa hamaa jala jiru ummanni Jimmaa kun ummanni Jimmaa har'aa miti durumaanuyyuu ilma namaatti akkas garaan jabaatu yookaan binee durgoodhaaf mallaqaaf bitamte malee har'aa miti dur yeroo ilmi namaadhaa akka intiniitti wal fixu Jimma ofitti qabee sabaaf sablammoota hundaa hammatee ummanni isaa jaalalaan jiraachisa malee akkanatti ilma namaa ajjeese karaarra kan harkisu hin jiru Jimmaan keessa. Mootummaan kun ajjeesuun karaarratti rashanuun har'an jalqabamne Jimmaan qofatti keessatti hin taane Wallaggaan keessatti saddabaabaaytu ummata yaasanii rashanaa jiru. Gujii keessattis akkas rashanaa jiru kan viidiyoo dhoksaadhaan immoo dararaan kanaan achii otuu lubbuun keessa jiru irra gahaaru meeqaaf meeqaatamatu jira. Kanas quba qabaachuun barbaachisaadha. Mootummaan kun ilma namaatiif naatoo hin qabu gaafa jennu dhibbaan dhibbatti ragaa akkanaa qabanneeti. Kufuun kan kee ittoo ofumatti ragaa bahatu. Abbaa irrummaa kee impaa'era jabaa ta'uu kan kee asirraa wal hubachiisaa deemna. Nuti yoomuyyuu Oromoo kutaa biraa wajjin gabroomna. Shaneen Oromoodha nuti shaneedha. Maqaan shaneen Oromootti moggaafamee jumlaadhaan nu fixuufimi waliin dhumna malee shaneedha jennee obboleewwan kan keenya du'an irratti hin geerarru yoo duune. Warri akkanaa wallaaltotaa fi warra kaadirootiin giddirqiidhaan wamaan beekne shaneeta ajjeefame gabbaa sirbaa jennaan sirbanu malee ilmaan Oromoo bakka hin bu'anu isiniin jechuun barbaada. Rabbiin warra du'aniif wanti jar kaayyoon jarri du'aniif galma gahu bilisummaadhaaf du'anii bilisoomanii obboleewwan jaraa bilisoomanii gumaa jaraa nama kaffalu rabbiin waa taasisu malee teenyee boohuu qofaa miti woboo jabeeffadha. Har'as boris hidhannootu yoo imimmaan nurraa haqa marroodha mariin saba dawaan waa hundaa marroodha. Galatooma warri ilaalcha dogongoraatiin Jimmaan akkana jettanii fudhattan obsirreessaa isiniin jedha galatooma ergaa kana waliif naa dabarsa bareechaati. Warri waan kana irratti barreessitan hundi keessan ilaalcha kanaatiin ummata gandummaa keessan galchina hunduu gabrummaa jala jirra waliin gabroomna nagaan naaf tura.